Kun miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu Dr. Gamteessaa Moosisaa. Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya sagantaa miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa keenya har'aatiin waa'ee dhukkuba golfaa yookaan dhukkuba taayifoid fiiverii kan wal faana ilaallu ta'a jechuudha. Dhukkubni golfaa yookaan taayifoidiin kan nama qabu akkamitti? Dhukkubni golfaa yookaan taayifoidiin kan nama qabatu daariqa yookaan infekshinii jarmoota ijaan hin mul'anne salmoonellaa taayifee fi salmoonellaa paaraataayifee jedhaman irraa kan nama qabatudha jechuudha. Faffaca'insa dhibee golfaa kana yommuu ilaallu biyyoota guddataa jiran kanneen akka Laatiin Ameerikaa fi Afrikaa keessatti baay'inaan faffaca'ee kan argamu yommuu ta'u, baay'inaan kan inni miidhu ijoollee fi dargaggoota irratti dhiibbaa guddaa inni fida yookaan baay'inaan ni huba jechuudha. Maloota daddarbinsa dhibee golfaa yookaan taayifoid fiiver. Dhukkubni golfaa yookaan taayifoidiin kan nama tokko irraa gara nama biraatti darbu nyaata yookaan dhugaatii jarmii kanaan faalame nyaachuudhaan yookaan dhuguudhaan yommuu ta'u, faalamni nyaataaf dhugaatii kunis nama dhibee dhukkuba kana qabuun yookaan nama baattoo yookaan keererii dhukkuba kanaa ta'ee yommuu mana fincaanii deemu yookaan deemtee harka utuu hin dhiqatiin nyaataaf dhugaatii yookaan qodaa nyaataaf dhugaatii itti namaaf dhiyaatu yoo qaqqabe yookaan yoo qaqqabde achirraa ka'uudhaan nyaatni ni faalama. Nyaata faalame kana yeroo nyaannu salphaatti nama qabachuu danda'a jechuudha. Akkasumas baattoo dhibee golfaa ta'anii warra nyaataaf dhugaatii qopheessanirraa ka'uun nyaanni yookaan dhugaatiin faalamuu ni danda'a jechuudha. Nyaanniif dhugaatiin faalame kun immoo yeroo namoota fayyaatiif dhiyaatu namoonni fayyaa kun salphaatti bifa akkasiitiin daariqa yookaan infekshinii jarmiilee xixiqqoo kanaatiin iftiif saaxilamuu ni danda'u jechuudha. Egaa bifa akka kanaatiin daddarba yookaan immoo nama fayyaa hin qabne yookaan dhibee taayifoid fiiverii qaburraa yookaan baattoo ta'erraa gara nama fayyaatti daddarbuu danda'a jechuudha. Kana jechuun yeroo gabaabaadhumatti ibsinu faalama nyaataaf dhugaatiirraa kan nama qabatudha jechuudha. Inni kunis Ingiliffaan feekoo ooraal jedhamuudhaan kan beekamudha jechuudha. Mallattooleen dhukkuba golfaa yookaan taayifoidii maal fa'i? Tokko, ho'insi qaamaa dabaluu, kunis guyyaa guyyaatiin kan dabalaa adeemu yookaan isteep laadar kan ta'e ta'uu. Lammaffaa mata dhukkubbii qabaachuu. Sadaffaa miira nama dadhabsiisuu, guutummaan qaamaa nama dadhabsiisuu jechuudha. Arfaffaan dhukkubni maashaa fi buusaa yookaan mitikaa jiraachuu. Shanaffaan garaa dhukkubsuu. Inni itti aanu qufaa gogaa ta'e qufaasisuu, fedhii nyaataa dhabuu, akkasumas garaa kaasuu yookaan albaasuu. Gama biraatiin immoo namoota tokko irratti immoo garaa gogsuu yookaan udaan bahuu diduu jechuudha. Inni kun akkasumas darbee funuunsuun illee ni mul'ata jechuudha. Isaan kun egaa mallattoolee golfaan yeroo nama qabatte nama dhukkuba golfaa kanaan qabame irratti mul'achuu danda'u yommuu ta'u, yerootti yaalamuu baate dhibeen kun garmalee hammaachuudhaan yookaan komplikeet gochuudhaan mar'imaan hanga urachuu danda'utti kan geessisu, onnee fi garaachi keenya akka hubamu kan godhuu fi namoota parsentii 5 haga 10 ta'an dhibee kanaan qabaman immoo yeroo biraa akka deebi'anii qabaman amma yoo yaalaman illee yaalamanii guutummaan guututti irraa fayyuu dadhabuudhaan rilaapsi itti gochuu danda'a yookaan immoo yeroo biraa deebi'anii dhibee kanaan qabamuu ni danda'u jechuudha. Kan biraan baattoo yeroo dheeraa yookaan keerersi ta'anii jiraachuu ni danda'u namoonni muraasni. Kunis aga parsentii 3 kan ta'an namoota dhibee golfaa kanaan qabaman yeroo dheeraadhaaf baattoo yookaan keererii ta'anii turuu ni danda'u jechuudha. Kan biraan dhibeen kun yoo yaalamuu baate kan inni namatti fidu yookaan nama taasisuu danda'u maalidhaa? Sammuu tuquudhaan aga maraachuutti yookaan of wallaachisuutti ni ga'a jechuudha. Yookaan taayifoid saayikoosis jedhamu namatti fiduu ni danda'a jechuudha.
Kan biraan eeggannoolee fi gargaarsa nama dhibee golfaa yookaan taayifoidiin qabameef godhamu maali? Maal isa gargaara yookaan maal ishee gargaara isa jedhuuf nama mallattoon armaan olitti eerame kun hundi yookaan gariin irratti mul'ate gara bakka itti kenniinsa bu'uuraalee tajaajila fayyaa geessuudhaan namni kun qorannoon barbaachisaa ta'e taasifamee fi yaala barbaachisaa ta'e akka argatuuf gargaaruu qabnaa jechuudha. Kan biraan namni dhibeen kun irratti mul'ate gorsaa fi qoricha ogeeyyii fayyaatiin laatameef sirriitti fudhatee hanga xumuraatti qoricha sana xumuruudhaan fayyuu ni danda'a jechuudha. Dhibeen taayifoidii dhibee irraa fayyuu danda'anidha. Haa ta'uu malee namoota tokko tokko irratti deddeebi'ee dhibeen taayifoidii yookaan golfaa kun kan inni mul'atu akka ibsu yaaletti riilaapsi kan godhan yookaan immoo irra deebi'iin kan ka'uu danda'an parsentii 5 hanga 10 kan ta'an namoota dhibee kanaan qabaman keessaa irra deebiidhaan dhibee kanaan ni hubamu yookaan ni qabamu jechuudha. Inni kunis sababii adda addaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf cirracha afuuffee hadhooftuu kan qaban yookaan cirracha kalee kan qaban ta'uu danda'a. Namoonni tokko tokko jarmiin kun guutummaa guutuutti qaama isaanii keessaa badee cirracha kanarratti miliqee hafuudhaan yeroo biraa qaama keessatti wal horuudhaan deebi'ee irratti mudachuu yookaan mul'achuu ni danda'a jechuudha. Akkuma armaan duratti eerrittis bifa sanaanis irratti deebi'ee argamuu yookaan immoo deebi'ee dhibee taayifoidiitiin hubamuu waan danda'uuf dhibeen taayifoidii namatti deddeebi'uu ni danda'a jechuudha. Kan biraan dhumarratti kan ilaaluu barbaannu mala ittisa dhukkuba golfaa yookaan taayifoid fiiverii yommuu ta'u akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya isa jedhuuf qulqullummaa dhuunfaa keenya harka keenya keessumaa yeroo mana fincaanii deemnuu fi mana fincaanii booda harka keenya saamunaaf bishaaniin dhiqachuu, balfa sirriitti dhabamsiisuu, akkasumas hojjetoota mana nyaataaf dhugaatii keessa hojjetan ji'a jaatti al tokko cheekaappii yookaan immoo waa'ee dhibee taayifoidii kanaaf akka qoratamaniif bakka itti kenniinsa bu'uuraa tajaajila fayyaa deemsisuudhaan akka isaan qorataman gochuudhaan dhibee kanarraa hawaasa keenyas ta'e maatii keenya ittisuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffiin biraa namoonni tokko tokko kan isaan gaafatan dhukkubni taayifoidii yookaan dhukkubni golfaa yerootti yaalamuu yoo baate gara taayifesiitti ni jijjiiramaa jedhanii gaafatu. Haa ta'uutii malee gaaffii isaanii kanaaf deebiin gabaabaamatti abadan taayifoidiin gara taayifesiitti jijjiiramuu hin danda'u. Sababiinsaa taayifoidiin akka armaan olitti bifa ibsineen kan dhufu yommuu ta'u taayifesiin mala kan biraa fi dhibee kan biraa baattoo kan biraatiin kan dhufudha waan ta'eef gonkumaayyuu hariiroo hin qabanii. Inni tokko gara isa biraatti guddachuus ta'e inni tokko gara isa biraa mallattoo isa biraatti ol guddachuu yookaan gadi guddachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf taayifoidiin dhibee biraadha, taayifesiin dhibee biraadha. Waa'ee taayifesii irratti yeroo biraa bal'inaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Egaa bifa kanaatiin taayifoidii yookaan dhukkuba golfaa ofirraa ittisuu ni dandeenya jechuudha. Jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa sagantaan keenya irraa asumarratti nu gaaffii yaadaa fi wanta isin hin galle yoo jiraate nu gaafadhaa. Sabiskiraayibii, laayikii fi sheerii gochuudhaan itti dhiyeenyaan sagantaa keenya hordofuudhaan itti fayyadamuu ta'a. Fayyaa keessanis sirriitti eeggadhaa. Baasii sababii fayyaatiif baasifamu yookaan qisaasa'us hambisa.